gammachu misirroni sardo kamalu fe bisama gudoni urrate kange kayo dafileni ne kamre urrate kange kayo dafileni ne kamre aradu yang gammachu misirroni sardo kamalu fe bisama gudoni Utawayu kadashani nu debisa chini kesa kagamachu febisa garam zake makana roya role arago ya kamurti ya karole garam zake makana roya role arago ya kamurti ya karole amisirona damani utawayu nakavani amisirona damani utawayu nakavani nadanga daga pina chiniga sanu pina amadinu nakavani nadanga daga pina chiniga sanu pina amadinu nakavani amisirona damani utawayu nakavani amisirona damani utawayu nakavani nadanga daga pina chiniga sanu pina amadinu 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 nakavani nadanga daga pina chiniga sanu pina ከበጀሞ ኢታናሙ ሚኒስትራ ኦፖተመስከን ጥሩነ ከበጀሞ ፕሬዝዳንት ናኖ ኬኛ አከሱመስ አቦቲ ገዳ አቦቲ አመንታ ሃዶሪ አስተርገምተን ሁንደ ዱር ሃለከናን ኢጀን መተባየ ጃለን ሀዊ በረዴራ ቦዴ የሮባየ ከሮስኔ ጎቹ እንደንደኝ ሀዊ በረዴራ ቦዴ ኢጃፍ ኢጃን isin arguu danda'uu kiyyaatti gammachuu natti dhagahame guddaa isin ibsu barbaada. Uummata kamisee ijaan dhufee ilaaluuf barbaayee gaafachaa ture, karoorsaa ture, hawwiin onnee irraa maddu isin arguudhaaf qabu har'a milkaa'uu danda'uusaaf Rabbiin galata galchuu barbaada. Har'aaf ergaa addaa isinii hin qabu ergaan kiyya isin arguu hawwee ture dheebodhee ture isin arguu waan hin danda'eef gammachuu na dhagahame dubbaa isin barbaada. Uummanni kun uummata seenaa guddaa qabudha. Gootummaan jaalalaan hojjetee buluun ollaa nyaachisuuf ollaaf nagaa kennuun uummata beekamu. Ijoollummaarraa kaasnee seenaa keessan dhagaa eenyummaa keessan baraa guddanne haala kanaan isin arguu danda'uun keenya waan guddaa yoo ta'e illee namoonni gariin hin yaadatu ta'a. Ramadaan 2-3 dhaamsa isin ergeen ture lapheen koo si wajjin jiraachuusaa isinuu beektu jechuudha. Har'a pirezidaantiin keenya obbo Araggaa Kabbada eega dhufan booddee kamisee dhufee uummata kiyya ilaaluu barbaada gaaffii jedhu kaaseefiin ture haala mijeessee har'a gara kanatti dhufuu akka hin danda'u waan na gargaareef Araggaa illee maqaa keessaniin kabajuu barbaada.
wanti guddaa wal iyyaafachuu, wanti guddaa wal barbaaduu, wanti guddaa laphee walirraa fageessuu dhiisuudha. Inni kaan hin dhufa yeroo isaatti, inni kaan nama yaaddeessu. Bakka lapheen dhiyoo jirutti misoomni, nageenyi, hawwiin garaagaraa yeroo isaa eeggatee ilma dhufa. Wanti guddaa hawwiidha, jaalala, wal arguu danda'uudha. Inni immoo har'a waan raawwateef inni kaan itti fufaa jechuun barbaada. Waa'ee misoomaaf nageenya namoonni garaagaraa bifa adda addaatiin kaasanii jiru. Uummanni Kamisee, uummanni Walloo akka beekutti jaalalli keessoo irraa madda, wanni irraa madda, nageenyi keessoo irraa madda. Namni keessoonsa nagaa hin qabaatin, namni keessoonsa jaalala hin qabaatin bakkee irraa bitachuu hayaalu malee hin danda'u. Nageenya asii madda, keessaa madda. Jibbiinsi, tuffiin, ana maleen, of tuulummaan jiraannaan nageenya rakkisaa. Nageenyi isin keessaa madde kun naannoo kana guutuuf nagaa akka fiduuf akkuma aadaa keessanii, akkuma aadaa Wallootti jaalala dursuun, nageenya dursuun, waliin jiraachuu dursuun, tokkummaadhaan badhaadhinatti adeemuudhaaf tattaafachuu, carraaquun aadaa keessanii ammas guyyaa guyyaan kan hin dagatamne, kan isin wajjin jiraachuu qabu, kan biraallee barsiisuu qabdan akka ta'u dhaamsa koo dabarsaa. Kamiseen kaleessa tureera, badara rakkoo bara hin danda'amne tokkummaa keessan eeggattee jiraattaniittu. Kana booddee misoomni dhufee ijoolleen keenya hundaa ol dhaloonni borii, dhaloonni ittaan jireenya gaarii jiraachuu akka danda'aniif irra deddeebinee bitaa mirgaan isin ilaaluudhaan hin yaallaa. Waliin taanee haa hojjennu, haa jabaannu, hin yaadda'inaa. Badhaadhinni biyya kanaa hin dhufa, jijjiiramni hin dhufa. Wanti yaadne hunda Rabbii waliin inuma milkaa'a. Diinni haa yaadu malee, haa tattaafatu malee nu dhaabuu hin dandeenye. Maaliif? Rabbiin nu wajjin jira waan ta'eef. Akkuma hundi keessan beektan ergaan keenya jaalala, tokkummaa, hojjechuu, waliin jiraachuu. Aadaan keenyas, fedhiin keenyas, kaayyoon keenyas kanuma. Karaa nagaaf jaalalaan dhufnee namoonni jaalala hin barbaanne, namoonni tokkummaa hin barbaanne, ana maleedhaan of guutaman waa biraa yaaduu danda'u. Wanta uummata Kamiseef ganama kan mirkaneessee himuu barbaadu garuu raawwachuu hin danda'anii, nu dhaabuu hin danda'anii, nu mooyuu hin danda'anii. Itti yaannee qophoofneeti kan dhufne, akka diqqaa miti. Shakkiif mamii of keessaa baasaa, tokkummaa keessan eeggadhaa, jaalala keessan eeggadhaa. Jaalalli Walloo irraa maddu Itoophiyaa guutuuf waan ga'uuf akkaataa sanaan jabaadhaa. Waliin imalli keenya imala gaarii akka ta'u hawwii koo isin ibsuu barbaada. Baay'ee waan gammadeef, gammachuu koo immoo fuula koo irraa waan agartaniif inni kaan waaf yoo jedhee. ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሚሴን ለማየት በብዙ ጓጓ ነበር። የከሚሴ ሕዝብ በታሪኩ፣ በፍቅሩ፣ በባህሉ የሚታወቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል ያላየሁት ብቸኛው ዞን የከሚሴ ዞን። ሁሉን ዞኖች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በብዙ ናፍቆት እና በብዙ ፍቅር ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። የተቀረውን ጊዜ ይፍታው። ሰላም ነው።